Akkam jirtu barattoota har'aa kan waliin ilaallu kitaaba kutaa 8 herreega boqonnaa tokkodha. Lakkoofsa raashinaalii kan waliin ilaallu ta'a. Lakkoofsa raashinaalii akkasumas immoo gaaffilee Gilgaala keessatti argaman waliin kan ilaallu ta'a. Duraan dursee waa'ee yaad-rimee lakkoofsota raashinaalii kan ilaallu ta'a. Jalqaba lakkoofsa raashinaalii jechuun maal jechuudha kan jedhu hiikoo isaarraa naa kaanu maalidha? Dura bifa arrabaatiin yookaan immoo jijjiiramaa waan ta'eef asirratti akka arginutti paa jala qaatiin paa fi qaan lakkoofsota miseensota intiijarii yoo ta'an akkasumas immoo qaan immoo zeeroo irraa adda yoo ta'e lakkoofsa raashinaalii jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf arrabaatiin A fi baan miseensota lakkoofsa raashinaalii ta'uu qabu. Akkasumas immoo baan zeeroo irraa maal ta'uu qaba? Adda ta'uu qaba jechuudha. Zeeroo ta'uu hin qabu jechuudha baan. Kanaaf lakkoofsa raashinaalii haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa intiijarii akkuma beektan lakkoofsota neegatiivii akkasumas poozitiivii akkasumas immoo zeeroo kan of keessatti qabatedha jechuudha. Lakkoofsota kana fakkeenyaaf neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1, 2, 3 akkasitiin kan itti fufu karaa bitaatiinis akkasumatti neegatiivitiinis kan itti fufu jechuudha lakkoofsa intiijarii jechuudha. Kanaaf lakkoofsota kanneen kan of keessatti hammatedha jechuudha lakkoofsi raashinaalii. Lakkoofsi raashinaalii lakkoofsota kana dura argine lakkoofsota hundaa lakkoofsota intiijarii kan of keessatti hammatedha jechuudha. Lakkoofsi raashinaalii jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Lakkoofsota fakkeenyaaf bifa arrabaatiin taa'uu danda'an. Fakkeenyaaf 1 jala 2 kaasuu dandeenya. 4 jala 5 kaasuu dandeenya. Haala kanaan warra taa'uu danda'an maal jennee waamuu dandeenya? Lakkoofsota raashinaalii jennee waamuu dandeenya jechuudha. Garuu fakkeenyaaf 1 jala 0 yoo jenne baan zeeroo irraa adda ta'uu qaba waan jenneef kun lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hiikaa hin qabu jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Hiikaa hin qabu jennee kaa'uu dandeenya. Kanaaf zeeroon lakkoofsa kamiyyuu zeeroo firuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf kanaan ala warri ta'an lakkoofsota raashinaalii jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsota intiijarii yoo kaasne fakkeenyaaf 2 lakkoofsa raashinaaliis lakkoofsa intiijariis ta'uu danda'a. Sababni isaa 2 jala 1 jennee kaa'uu dandeenya waan ta'eef 2 jala 1 fi 2 wal qixa waan ta'eef bifa arrabaatiin taa'uu danda'a jechuudha lakkoofsi kun. Kanaaf lakkoofsota raashinaaliis jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanatti dabalatee immoo akkasumas bifa irrabaatiin innaa keenyu aan waamamaa jenna yookaan noomereetar baa immoo diinoomineetar yookaan waamsisaa jennee waamna jechuudha. Kanaaf maqaan isaanii arrabaatiin innaa ta'an aan waamamaa baan immoo waamsisaa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Warri fakkeenya kanarratti immoo bifa arrabaatiin innaa keenyu waamamaanis waamsisaanis mallattoo tokko yoo qabu ta'e lakkoofsichi maal jedhama? Lakkoofsa raashinaalii poozitiivii jedhama jechuudha. Poozitiivii kan jedhamu aanis baanis mallattoo tokko yoo qaba. Fakkeenyaaf aanis poozitiivii baanis poozitiivii yoo ta'e maal ta'a? Poozitiivii ta'a. Yoo immoo lamaanuu negeetiiva yoo ta'an maal ta'a? Poozitiiva ta'a jechuudha. Yoo garuu mallattoo faallaa qabu yoo ta'anii fakkeenyaaf negeetiiva A jala B yoo ta'e kun negeetiiva ta'a. Yookaan immoo A jala negeetiiva B yoo ta'es negeetiiva ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsa raashinaalii poozitiivii fi negeetiivii jennee akkasittiin addaan baasuu dandeenya jechuudha. Zeeroon negeetiivis poozitiivis miti. Zeeroon ofiishii dandeessee kan teessudha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gargar baasuu dandeenya jechuudha. Kan biraa lakkoofsota raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsota gurguddoo ta'an yookaan immoo
akkuma sarara lakkoofsaa irratti keenyu 0 gidduu keenye kallattii mirgaatii warri jiran poozitiiviidha. Kallattii bitaa irratti immoo warri argaman negatiivii jedhamu. Kanaaf poozitiivii irra ta'anii gara mirga yeroo hundumaa gara mirgaa warri argaman irra guddaa gara bitaati. Kanaaf warri gara mirgaa irratti argaman fakkeenyaaf asitti tokko kaa'uu dandeenya, 2 kaa'uu dandeenya, 3 akkasitiin itti fufa. Karaa kana immoo negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3 jennee kaa'uu dandeenya. Kanaaf lakkoofsonni gara mirgaatti argaman yeroo hundumaa irra guddaa isa gara bitaa irratti argamuuti jechuudha. Kanaaf irra guddaa kan adda baasuu dandeenyu sarara lakkoofsaa irratti gara mirgaa irratti argamaniin adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sarara lakkoofsaa irratti haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa firaakshinoota waan kaasneef firaakshinoota gosa 3 kaasuu dandeenya. Firaakshinii gosa 3tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Firaakshinii sirrii jennee ilaaluu dandeenya. Kan biraa firaakshinii sirrii hin taane jennee kaa'uu dandeenya. Kan biraa firaakshinii makaa yookaan mixed yookaan proper fraction, improper fraction, kan biraa immoo mixed fraction jennee bakka 3tti qooduu dandeenya jechuudha. Maaliifi firaakshinii sirrii kan jennu yeroo hundumaa waamamaan irra xiqqaa waamsisaa yoo ta'edha. Fakkeenyaaf 4/5, 1/2 yeroo hundumaa waamamaan waamsisaa irra xiqqaata jechuudha. Waamamaan irra xiqqaa waamsisaati jechuudha. Firaakshinii sirrii hin taane yoo jennu immoo waamamaan irra guddaa waamsisaa yeroo ta'udha jechuudha. Fakkeenyaaf 5/4, 7/6 waan akkasii yookaan immoo waamamaan yeroo waamsisaa caalu. Makaa immoo kan jennu lakkoofsa guutuu tokko yookaan mangoos ta'uu danda'a, lakkoofsa intiijarii fi firaakshinii yeroo walitti makaman jechuudha. Fakkeenyaaf 2 makaa 1/4 waan akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan firaakshiniin taa'u firaakshinii makaa jedhama. Lakkoofsa intiijarii fi lakkoofsa firaakshinii haala kanaan yeroo taa'u lakkoofsa makaa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa makaa kana gara lakkoofsa sirrii hin taanetti firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruu dandeenya. Akkamitti jijjiiruu dandeenya? 2 1/4 jenneerra maal goona? Fakkeenyaaf akka foormulaadhaan qabataniif lakkoofsa guutuu makaa b jala c yoo ta'e fakkeenyaaf kanan gara firaakshinii sirrii hin taanetti jijjiiruudhaaf a baay'isuu c ida'uu b jala c haala kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Firaakshinii kan haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsuma kana na jijjiiru 2 baay'isuu 4 ida'uu 1 jala 4 jennee kaa'uu dandeenya. Meeqa ta'a? 8 ida'uu 1 jala 4 ta'a jechuudha. 9 jala 4. Kanaaf gara firaakshinii sirrii hin taanetti firaakshinii makaa haala kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan biraa sarara lakkoofsaa irratti firaakshinoota tartiibessuudhaa fi haalli itti fayyadamnu maalidha? Yoo firaakshinii sirrii ta'e yeroo hundumaa lakkoofsichi maal gidduutti argama? 0 fi 1 gidduutti argama. Yeroo hundumaa 0 fi 1 gidduutti argama. Yoo maal ta'e? Firaakshinii sirrii ta'e jechuudha. Yoo firaakshinii sirrii ta'e. Yoo firaakshinii sirrii hin taane garuu firaakshinichi bakka biraatti argamuu danda'a jechuudha. Kanaaf nuti jalqaba akkamittiin kana gidduutti sarara lakkoofsaa irratti firaakshinii sirrii ta'e kaa'uu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Fakkeenyaaf 1/4 sarara lakkoofsaa irratti agarsiisuu yoo barbaanne sarara lakkoofsaa kana bakka 4tti qoonna. 1 2 3 4 bakka 4tti qoodame jechuudha. Kanaaf 1 4 jechuun tokko isa jalqabaa irratti tokko arfaffaa asirratti keenya jechuudha. Yoo immoo 3 arfaffaa ta'e isa sadaffaa irra keenya jechuudha. 3 arfaffaan asirra jira jechuudha.
Kanaaf 3/4 1/4 hin caalaa kan jedhu haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan biraa yoo lakkoofsonni fakkii kaanis nuuf kennaman fakkeenyaaf 5 jala 6 yoo nuuf kenname maal gochuu dandeenya? Bakka 6tti qoonnaa jechuudha. 0 fi 1 gidduu bakka 6tti qoonna. 1 2 3 4 5 kanaaf bakka 6tti qoodameera. Akkam goona jechuudha. Isa shanaffaarra jiru fudhannaa jechuudha. Inni shanaffaarra jiru 1 2 3 4 5 5 jala 6 ta'a jechuudha. 5 jala 6 sarara lakkoofsaa irratti akkasittiin agarsiisuu dandeenya jechuudha. Wal madaalchisuu yoo barbaanne immoo maal goona? Fakkeenyaaf tokko jala lamaa fi 3 jala 4 haa fudhannu. 3 jala 4 fi 1 jala 2 isaan kana wal madaalchisuudhaa fi waamsisaa isaanii wal fakkeessuudhaan wal madaalchisuu dandeenya. Fakkeenyaaf duraan dursinee hawaaxaa waamsisaa isaanii barbaanna jechuudha. Hawaaxaa waamsisaa isaanii barbaanna jechuudha. Yookaan immoo hiramaa walii xiqqichaa. Hiramaa walii xiqqichaa lakkoofsota lamaan kana barbaaduudhaaf 2 4 akkasitiin keenye hirmaata isaanii asitti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf 4 fi 2 meeqaan hiramuu danda'u? 2 hiramuu danda'u. Kanaaf meeqa jenna? 1 asitti 2. Kanaaf hawaaxaa barbaanne yoo ta'e isaan kan arfan waliin baay'isna. Warra as jiran yoo immoo hawaagaa barbaanna ta'e warra asiin kallattii kana qofaarra jiran waliin baay'isna jechuudha. Kanaaf amma hawaaxaa waan barbaannuuf jarreen kana hundumaa waliin baay'isna jechuudha. Warra jalarra jiran. Kanaaf 2 baay'isuu 1 baay'isuu 2 jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Kanaaf hawaaxaan keenya 4 ta'a. Kanaaf maal goona? Kan nuuf kenname 1 jala 2 fi 3 jala 4ti. 1 jala 2 fi 3 jala 4ti. Kana hawaamsisaa keenya 4 gochuudhaaf baay'isnaa jechuudha lakkoofsota kana. Kanaaf maal goona? Kana waamsisaa isaa 4 gochuudhaaf 2 jala 2 baay'isna jechuudha. Meeqa ta'a? 2 jala 2 jechuun 1 jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a? 2 jala 4 ta'a. Kun immoo meeqa ta'a? 1 jala 1 baay'isna 3 jala 4 ta'a. Kanaaf kana immoo sarara lakkoofsa irratti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin 0 asitti immoo 1 goone kana meeqatti qooduu dandeenya? Bakka 4tti jechuudha. Bakka 4tti qoonnee sana booda 2 jala 4 jechuun asidha. 3 jala 4 jechuun immoo asidha. Kanaaf gara mirgaa irratti sarara lakkoofsaa irratti gara mirgaa irratti kan argamu 3 jala 4 waan ta'eef maaltu caala jechuudha? 3 jala 4tu caala jechuudha. Kanaaf wal fakkeessuudhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Garuu negeetiivii yoo ta'an yeroo hundumaa poozitiiviin akka caalu beekamaadha jechuudha. Kanaaf karaa biraa immoo firaakshinii gara deesimaalitti jijjiirree akkasittiinis wal madaalchisuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsota deesimaalii inni ilaallu sarara lakkoofsaa irratti fakkeenyaaf 0 yoo ta'e kun 1 yoo ta'e gidduu maaltu argama? Duwwaa tuqaa 5tu argama. Asii yoo ilaalle duwwaa tuqaa 1 duwwaa tuqaa 2 jecha amma duwwaa tuqaa 9tti 0 fi 1 gidduutti argamu jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf 0 fi duwwaa tuqaa 1 gidduu lakkoofsonni argaman duwwaa tuqaa 1 duwwaa tuqaa 2 duwwaa tuqaa amma duwwaa tuqaa 9tti lakkoofsota kana gidduutti argamu jechuudha. Kanaaf deesimaalota tartiibessuun baay'ee namatti ulfaatu. Kanaaf gara deesimaalittis jijjiirree ilaaluu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo deesimaalis gara firaakshiniitti jijjiirree tartiibessuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaaffii lammaffaa kanarra duwwaa tuqaa 5 gara firaakshiniitti na jijjiirru maal gochuu dandeenya? 10 jala 10 baay'isuu dandeenya. Deesimaalii kana jala baasuudhaaf duwwaa tuqaa 5 baay'isuu 10 jala 10dhaan baay'isuu dandeenya.
tokko waan ta'eef kanaaf 5 jala meeqa ta'a 10 ta'a. Kana jechuun 5 tokko 5 2 tokko jala 2 jechuudha. Kanaaf inni baarra jiru immoo negatiiva duwwaa tuqaa 7 5. Kanas immoo deesimaalii jala baasuudhaaf duwwaa tuqaa 7 5 baay'isuu dhibba jala dhibbaadhaan baay'isuu dandeenya. Kanaaf negatiiva duwwaa tuqaa 7 5 baay'isuu dhibbaa meeqa ta'a 75 jala dhibbaa ta'a jechuudha. Negatiivni keenya jira. 75 kana 25 3 ta'a. 25 4 ta'a. Kanaaf negatiiva 3 jala 4 ta'a jechuudha. Kanaaf negatiivni kan argamu karaa bitaa waan ta'eef 0 irraa gara bitaatti waan argamuuf asirra keenya jechuudha. As tokko negatiiva tokko keenya tokko jala nama poozitiiva waan ta'eef as keenya tokko immoo asirra keenya sarara lakkoofsa irratti haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsota gilgala irra jiran immoo yeroo ilaallu gaaffii tokkoffaa irratti negatiiva warra ta'an yeroo hundumaa gara bitaa irratti argamu, warri poozitiiva ta'an immoo gara mirgaa irratti argamu haala salphaatiin hojjetamuu danda'a. Inni lammaffaa lakkoofsa raashinaali armaan gadii xiqqaarraa gara guddaatti tartiibessi kan jedhu kana lakkoofsonni asirratti kennaman lakkoofsota gurguddoo waan ta'aniif xiqqoo salphisuu dandeenya. Fakkeenyaaf negatiiva 100 gara 240 seedhu 0 balleessine negatiiva 10 jala 24 gochuu dandeenya. Negatiiva 390 jala 400 seedhu immoo gara negatiiva 39 jala 40 gochuu dandeenya. Kanaaf warri negatiivaa yeroo hundumaa gara bitaatti waan argamaniif irra xiqqaadha jechuudha. Garuu negatiiva 10 jala 24 fi negatiiva 39 jala 40 dura wal madaalchisuu qabna. Isaan kanas karaa tilmaamaadhaan hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf negatiiva 10 jala 24 fi negatiiva 39 jala 40ti. 39 jala 40 jechuun 40tti baay'ee dhiyaata jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf 40 jala 40 jechuun meeqadha? Tokko jechuudha miti. Kanaaf 39 jala 40 jechuun meeqa ta'uu danda'a? Duwwaa tuqaa 9 waan akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun immoo negatiivni 10 jala 24 jechuun 24 jala 24 meeqa? Tokkodha. Negatiiva 10 jala 24 jechuun garuu lakkoofsichi walakkaadhaayyuu gadidha jechuudha. Fakkeenyaaf 12 jala 24 jechuun meeqadha? Gara duwwaa tuqaa 5 ta'a. Kanaafuu duwwaa tuqaa 5 gadi ta'a jechuudha. Gara duwwaa tuqaa 4 naannoo sanaa ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun negatiiva guddaadha jechuudha. Negatiiva guddaa jechuun negatiiva duwwaa tuqaa 9 gara sanatti waan deemuuf sana booda negatiiva duwwaa tuqaa 4 sana booda immoo warra poozitiivii wal madaalchisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni xiqqaa kamidha? Negatiiva 390 jala 400 ta'a. Sana booda negatiiva 100 jala 240 sana booda warra poozitiivii waliin madaalchisuu dandeenya. Warra poozitiivii innaa wal madaalchisnu kanas gara tilmaamaadhaan hojjechuu dandeenya. Maaliif 380 jala 460 jedha. Kunis immoo kana haala salphaadhaan innaa ilaallu lakkoofsi kun lakkoofsa sirrii firaakshinii sirriidha. Firaakshinii sirrii jechuun immoo lakkoofsi kun meeqa gidduutti argama? 0 fi 1 gidduutti argama jechuudha. Garuu yoo isa lammaffaa ilaalle 1008 jala 202dha. Kana jechuun firaakshinii sirrii hin taanedha. Kanaaf firaakshinii sirrii hin taane immoo tokko ol ta'a jechuudha. Tokko ol ta'a. Kanaaf kun waan caaluu fi haala kanaan tartiibessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kan itti aanee jiru meeqa ta'a? 880 jala 460 itti aanee immoo 1008 jala 202 haala kanaatiin tartiibessuu dandeenya. Yommuu lakkoofsonni kun walitti dhiyaatu ta'e gara deesimaalitti jijjiirree ilaaluu yookaan waliin wal madaalchisuu dandeenya jechuudha. Hariiroo tuuta lakkoofsota hundaa tuuta lakkoofsota intiijarii, tuuta lakkoofsota raashinaalii yommuu ilaallu
lakkoofsi raashinaalii hunda isaanii of keessatti qabata. Lakkoofsa hundaas lakkoofsa intiijeriis of keessatti qabata. Kanaaf danaa veeniidhaan innaa ilaallu kun lakkoofsa hundaa yoo ta'e ittaanee lakkoofsi intiijerii jira. Ittaanee immoo lakkoofsi raashinaalii jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsi hundaa citatuuta intiijeriiti. Intiijeriin citatuuta lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Kanaaf miseensi lakkoofsi hundaa kamiyyuu lakkoofsa intiijeriiti. Miseensi tuuta intiijerii kamiyyuu immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Hariiroo isaanii as keessatti inni ilaallu lakkoofsi fakkeenyaaf asirratti gaaffii jalqabaa irratti lakkoofsi hundaa makoo lakkoofsa hundaa makoo lakkoofsa intiijerii jedha. Kanaaf makoon isaanii maal ta'a? Lakkoofsa intiijerii ta'a jechuudha. Maaliif lakkoofsi intiijerii lakkoofsa hundaas of keessatti waan hammatuuf makoon isaa maal ta'a? Lakkoofsa intiijerii ta'a. Baammoo inni ilaalu lakkoofsi hundaa makoo lakkoofsa raashinaaliidha. Makoon isaa maal ta'a kunis lakkoofsa raashinaalii ta'a jechuudha. Isa guddaatu makoo ta'a jechuudha. Kipha immoo inni ilaallu lakkoofsa hundaa kipha lakkoofsa intiijerii. Kiphni isaa maal ta'a? Lakkoofsa hundaa ta'a jechuudha. Maaliif lamaanuu keessatti kan argamu lakkoofsa hundaa waan ta'eef. Raashinaaliin kipha lakkoofsa intiijerii yoo jenne immoo kiphni isaanii ammas maal ta'a? Lakkoofsa intiijerii ta'a jechuudha. Isa xiqqaatu kiphataa inni guddaa makoo ta'a. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Inni lammaffaa irratti immoo gaaffilee armaan gadii hariiroo sirrii yoo ta'e dhugaa hin taane immoo soba jechuun deebiseedha. Kanaaf lakkoofsi hundaa citatuuta lakkoofsa intiijeriitidha. Dhugaadha kuni. Cita sirriis citatuutas ta'uu danda'a. Kanaaf lakkoofsi hundaa citatuutas ta'uu danda'a. Cita sirriis lakkoofsa intiijeriiti jechuudha. Raashinaaliin garuu citatuuta intiijerii miti. Kun sobadha. Maaliif miseensi raashinaalii hundi miseensa intiijerii ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf fakkeenyaaf tokko jala lama miseensa intiijerii miti. Kanaaf intiijerii keessaa citeetu bahe jechuu hin dandeenyu jechuudha. Haala kanaatiin deebisuu dandeenya jechuudha.